on it. I'm always behind the scene, you know that, right? Okay, so contact na go dimeti. Ay, Nure, isuma sana saan you live you could injure him. Mer injuru. Okay. Mata dure serresi wabo injuruti. Push media. Yeah. Okay, committee. Push media. Ittifufi unmute of goditi of bake city waan jechuu barbaaddu jiraate jedhi live irra jirta yoo ta'e. Na dhagaan jiru natti fakkaata. Habtaamu jirta push media. Hayyee namni biraa itti fufaa kan itti aanu. Nagaafachaa tuuta natti fakkaate haasaa biraarran ture. Okay, itti fufi. Dallanne. Itti fufi of beeksifadhu siin jechuu kooti darbaree. Egaa miidiyaan kuni irraati biyyoolessa miidiyaa kan jedhu irraati kan inni admin ta'aa jiru waamicha kan nu godhani jiradha isaaniif isa eegaa jira daawwattoota keenya obsumaan qilleensa irratti nu eegaa obsanuu qabaadhaa rakkoo teknikaa xumurannee deebi'aa jira waan ta'eef kun tamsaasa kallattiiti dhaamsa ajajaa waboo zoonii lixaa jaalmarroo dirribaa kumsaatu dhaamsa waliigalaa miidiyaadhaaf laata isiniif laata kanaaf nu eeggadhaa torma irratti nu eegaa. Eeyyeen kabajamtoota daawwattoota hordoftoota Kush Media Network daawwattoota keenya sagaleen hin jiru eeyyeen dhugaadha hin eegallee sarararraa jalmarroo dirribaa jiru hin eegalle marii keenya miidiyaaleen biroo irratti hirmaachaa jiru waan ta'eef hanga miidiyaaleen biroo seenanittidha kan eegaa jiru ammasitti obsaan nu eegaa waliif qoodaa isiniin jenna sagaleen kiyya hin dhaga'ama natti fakkaata hanga ammaatti. Sagaleen koo yoo dhagahamu baate jalmarroo dirribaa sarararra jiru hanga isaan dhufanitti sarararratti eegaa sagalee kana hin sirreessina hanga isaan seenanittidha namoonni hanga dhufanittidha nu eegaa dhufaa jiru sarararra jiru miidiyaaleen biroo irratti hirmaachaa jiru waan ta'eefidha hanga eegalutti ammas obsaan nu eegaas naaf irra keenya. Walabummaa itti fufii beeksisi. Ani toora laayivii hin jiru waan ta'eef na darbu beeksifni. Hayyee keelloon akkasuma. Daqiiqaa murtaa'e alaachuu dandeessu. Toleetiif laannatti deebitee beekan ODM. Beekan ani already jaallanne dabarseen jira kallattiirumaan laayivii irra jira ani. Haa ta'u wayyee galatoomi. Raajii siilaannee sana booda keellootti deebina. Hordoftoota keenya kabajamoo tamsaasa keenya kallattii ka guyyaa irraa nu caqasuuf kan asitti argamtan hundi keessanuu ibsa ajajaa waraana bilisummaa Oromoorraa kennamu miidiyaalee hundumaa fi kennamuuf qophaa'aa jirutti kan nu kallattiin qophoofnee eeggachaa jirru har'ata biyyoolessaa miidiyaa Oromootiin miidiyaaleen Oromoo hundumtuu ibsa ajaja waraana bilisummaa Oromoo isiniin gurraan ga'uuf asitti argamna. Kaayyoo maltii miidiyaanis daqiiqaa muraasaa booda ibsa waraana bilisummaa Oromoo karaa ajajaa zoonii lixaa jaalmarroo dirribaatiin darbu kallattiin isiniif qopheessinaa qophii kana wajjin kan tura raajii guddataate ogeessi keenya teeknikaa Nuuree Sabaa Stiidiyoo irraa nu wajjin jira haga xumuraatti nu wajjin turaan immoo affeerraa keenya daqiiqaa muraasaa booda kallattiitiin isiniif dhiyeessinaa of qolaa. Galatoomii keelloo itti fufuu dandeessaa? Sakandii 30 naa kenna fita dheeraa. Haa ta'u hayyee. Dhaggeeffattoota keenya nu hordofaa rakkoolee teeknikaa xixiqqoo jiran hamma sirreeffatanittidha. Sana booda itti fufnaa. Keelloon akka xumurteen nu beeksisi hagasuu mee. Hayyee. Studio. Nuti kuda furshuru, abba
qabbanu tikseen horiin gurguru irraan gadee diddeessa guuta buusa fixeensa irraan olee baaseena leenca bosona seena galfata galaan sabaa akkamiin baafte gabaa namni daara baasanii daaraadhaan nama qabaa sareen ofiin guddisan qarreeffaan jahatama dhuma dubbii baranaa ijaaramuun dirqama agarsiifannama tolli keessi dhamaase sababni jijjiirama naftanyaa kufte kaase maal taate yaa namanaa siidaa bineensaa dhaabde ekeraa abaaramaa nutti faarsuu jalqabde nutti faarsuu jalqabde nutti faarsuu jalqabde barri kun waan hunda baata kormi dalaatti aseene yajigaa koo gaabbii tadhiinni si nyaata gaafa dorrobaan maseene. Qophaa'eera. Hayyee ati qophoofnaan siif ilaannaa. Itti fufi. Akkam jirtu daawwattoota Keelloo Miidiyaa kun tamsaasa kallattii yeroo ammaa isinii darbaa jiru. Tamsaasa keenya kallattii har'aa keessatti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e Jaalmarrootu ibsa miidiyaaleedhaaf akkasumas ergaa qabu. Sagantaa kana irratti miidiyaaleen Oromoo garaagaraa bakkeewwan garaagaraa saatalaayitii garaagaraa jiranii kan hin jirres hunduu walitti iddoo tokkotti ibsa kana akka dabarsaa jirra. Sagantaa kana irratti akka xumuraa sagantaa keenyaatti nu waliin turtan isin affeerraa ajajaan waraanaa Jaalmarroo Dirribaa toorarra jiru amma aga miidiyooleen biraa teeknikala isaanii fixatanitti nu waliin turaa isiniin jenna. Sagantaan keenya itti fufaa. Dhaamsa miidiyaaf Jaalmarroo Dirribaa qaban akkasiin hordoftan gamanumaan isin affeerraa ulfaadhaa fayyaa ta'a. Hayyee daawwattoota keenya akkasumas dhaggeeffattoota keenya amma kallattiidhaan gara ibsa kennamuutti seennaa. Miidiyaaleen asirra jirtan namni asirra jirtan hundumtuu maayikii keessan miyuut godhaa akka qulqullinaan dhaga'amuuf jechuudha. Amma hundi keessan erga miyuut gootanii gara sanatti seenna. Walabummaa miyuut nu godhii. Saasatillee miyuut nu godhii. Keelloo miyuut nu godhii. Saas miyuut gootee miyuut nu godhii. Yoo rakkoon qabu sagaleen hin jiru jette dan itti fufa kanaachi saas miyuut nu goone. Hayyee. Keelloo miyuut godhi. Keelloo miyuut hin taane malee.
Keelloo miyuutiin galatoomi. Daawwattoota keenya amma kallattiidhaan itti seennaa nu faana turaa ibsaa fi qajeelchama ajaja waraana bilisummaa Oromoo irraa kennamedha. Jaalmarroodhaan kennama faana turaa. Uummata dachee Oromiyaa bal'oo keessaa Maan Booranaa fi Baarestuu saba Oromoo uumee walaabuu nagaan Oromummaa isiniif haa ta'u. Silaa nagaan baanee galaa akka hin jirre waan keessa jirru waliinuu beeka. Haa ta'uutii ammoo nagaan jaalala waaqaatii wal gaafatuu hin dhiisu. Ammas irra deebi'ee nagaan isiniif haa ta'u jedha. Yeroo ammaa kana wanta adeemaa jiru keessattuu iddee badiinsaa biyya keenya Oromiyaatti aggaamamee fi dararaa roorroo birmannaa dhabee uummanni keenyi sabni Oromoo dukkana hamaa dheerate keessatti ifa barii arguu dhabee mirga namoomaa mulqamuun akka bineensa bosonaatti adamfamee ajjeefamaa jiraachuun ifaadha. Taateen ajjeechaa artist jaalatamaa Oromoo artistii Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatames kan kanarraa adda ta'e miti. Har'aa mulqamuun mirga namoomaa nama ta'anii jiraachuu hanqifamu akka dhala namaatti mudate xiqqeeffamuu sabummaa eenyummaa keenya irratti xiyyeeffatee fi tuffatamuu Oromummaa Oromoo taanee uumamuu hanga abaaruutti nu geessise akka biyyaatti ilmaan Oromoo marti jireenya guyyuu godhannee kan keessa jiru ta'uun waa wal nama gaafachiisus miti. Dararaa fi gidiraa akkasii gaafa gabrummaa sirna bittaa cunqursaa habashootaa jalatti kufnee kaasee uummanni Oromoo guyyaa tokkoof illee tole jedhee fudhatee fedhiin jalatti bulee akka hin beeknes hubatamaadha. Iddaa akkasiitif jecha kan ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa wal fakkaatu wareegama roorroo dibuu fi aarsaa mirga bilisa ta'anii jiraachuuf kafalamuu maluun olitti gootonni Oromoo kumni kitil lubbuu jijjiirraa hin qabne kaanii itti citimaa haalaa fi yeroo amma jirru kana kan dhaqqabe. Gaaffiin har'a jirus sabni Oromoo qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne jala jiru keessaa of baasuuf gatii malu kaffallee osoo hin taane gatii ulfaataa sabni cunqurfamaan kamuu kafaluun irraa malu hamuu olitti kafalee akkamiin bilisummaa tarree mirgoota biyyoonni addunyaa kanaa qabaatuu malan argatuu miti mirguma namoomaa namaa wal qixa ta'ee jiraatuyyuu gonfatuu dadhabee kan jedhutu gaaffiidha. Falmiin addooftuun goota hedduu dhiigaaf lafee sooratti qabsoon hoogganoota hedduu karaa irratti doon warraaqsi utubaa dinagdee Oromoo oolche walumaa galatti sochiin jaarraa tokkoo olii adeemsa jiruu fi jireenya dhala Oromoo hundaa tuttuquun tokkoon tokkoo maatii Oromoo hundaatti egeraan du'aa balbala rurrukutee akkamii saba guddaa hangas ga'u afaan tokko aadaa tokko saba tokko biyya tokkoo fi hiree tokko waliin qabu qaanii har'a jala jiru keessaa baasuu dadhabe kan jedhutu gaaffii galgalchuu mataa bo'oo nama hundaati. Dhiigni gootota keenyaa qeenfamee dachee bal'oo Oromiyaa keessa ciisu galaana ta'ee lafeen qeerroo fi qarree Oromoo kumaatamaan baddaa fi gammoojjii hanga magaalaa fi baadiyaa Oromiyaa keessaatti akka baalaa harca'e riqicha ta'ee akkasumas qabeenyi dachee isaatii Oromiyaa bonaa ganna magariisaa wabii nuuf ta'ee dukkana gabrummaa keessaa nu bitee gararra bilisummaatti maanu tarkaanfachiisuu didee hibboo waltataa haqa ammaa deebii qajeelaa hin arganneedha. Gaafa of ta'anii lammiif ta'uu wallaaluun sobamuun sosobamanii morma saba ofii wadaroo kiyyoo gabrummaatti galchuu goobanaa daatee summii minilikiin galaafatamuu kaasee carraalee hedduu gabrummaa jalaa ba'uuf Oromoo mudatanii hin milkaa'in hafan kan bara Haayila Sillaasee liqii yaasuu tokkeetti butee akkasumas bara lola xaaliyaanii aangoo uummanni cunqurfamaan gonfachuu malu harka uummataa baasee Haayila Sillaasee biyya maqaa waamee bittaa fi cunqursaa marsaa biraatiif mootomsuun qabsaa'ota Oromoo kan qaalii tokko tokkoon fannisuurra darbee warraaqsa barattootaa Haayila Sillaasee jibsuun gartuu waraanaa darbii jedhamu aangoo barcuma siyaasaa dhuunfachiisuun karoo ilmaan sabaa kanneen akka Piroofeesar Hayilee Fidaa fi gartuu waraanaa sana utubuu malee
gaaffii sabaa kaasuuf warra mamii keessa turan kanneen akka Safarii Bantiifaa du'a gaabbanii keessaa hin kaaneen adabuun qabsoo hidhannoo haadholii goota meeqaa booddee gardii fincilaachisee imimmaan haadholii Eertiraa fi Tigraay yookaan Nadhii Gammadaafaa fi qabsaa'ota hedduu biroo alanfatee haadholii Oromoo boohitti addaan hin cite biraan saaxilamuu hanga warraaqsa abidda saafaa golee Oromiyaa hundaatti qabachuun mootummaa EPRDF gartuu TPLF'n durbamaa ture gurgudeessee harcaatuu harka TPLF'n tolfamte haraamuu fi kosii saba keessaa baate saba nyaachisaa turte aangessuun warra ergastummaa jalaa baasuun gooftummaatti ishee keessatti ajjeesuu fi garii ammoo walitti qabuun kutaan tokko keessatti balbalatti cufanii ugguruun fincilli diddaa gabrummaa osoo gabrummaatti dhuunfaa hin godhiin qola'ee fi warraaqsa durii bilisummaa dorrobe osoo ija hawwame hin godhatiin gatate hiree Oromoo banamanii hin guduunfamiin hafan hedduu keessaa hanga tokko yoo ta'an ammas hanqee warraaqsa diddaa biraa marsaa biraatii fi golee Oromiyaa hunda keessatti deebi'ee balbaluu itti fufee jira. Taateewwan hiree Oromoof dhufanii Oromoo dhimma itti bahuu dadhabuunii gaaffiirraa gaaffiitti cehaa bara dhufaa darbaa qabsoo wareegama ulfaataa isa baasu tokkorraa kan biraatti tarkaanfataa achii as dhufe kan darban dhiifnee kan gannoota as dhiyoo qofaallee yoo ilaalle gadhamuu fi gowwoomfamuun akkaan fokkataa ta'e saba kana mudate gariin kan nama aarsu gariin kan nama gaabbisiisu gariin ammoo kan nama qaanessu. Haala akkanaa kanaanis namni hedduun wal komachuu wal himachuu fi quba walitti qabuun yoo yeroo ofii gubu hedduun abdii kutee qabsoo Oromoo fi Oromummaa isaa abaaruu irratti umurii ofii bitaa hedduun isaa ammoo burjaajii siyaasaa uumameen gara gol wallaalee humnuma gabroonfataa fi dugda saalee isaa hir'isuun harree abbaa dhabde hundi bakkee keessaa qabee fe'atu ta'eera. Kun gochaa hammeenya fashaluu warraaqsa hundee mootummaa sirna bittaa Impaayera Itoophiyaa keessa ture raasuun osoo hundee hin jibbiin karaa hin taaneen guduunfame booda waggoota lamaan darbachuu Oromoo mudate seenaa kufaatii saba kanaa keessaa isa akka malee gadhee fi hataadha. Kanaanis wal qabatee uleen harka TPLF'n cimcimamtee Oromoo dhaanuuf ergamtummaan tolfamte Oppiidiyoon kaleessaa har'a hafuura ekeraa nafxanyootaa kan taasisee fi dirqama ganamaa Oromoo cabsuu itti kennan abbummaan xumuruuf halkaniif guyyaa dalagaa jiru. Sareen harkumaan guddisaan nama siniintii Oromoon mammaa jedhu isa kana ta'ee argame. Qabsoon ilmaan Oromoo kan qaaliin hedduun itti harcaan kan haati reeffa ilma irra teessifamtee fi ulfi osoo siniintuu irra jirtu sirbaa sana taasaattisaas kan harkii fi miilli itti citee fi qabsoon daa'imni gittuun harka qullaa qalama baattee mana barnootaa dhaqxee osoo mana hin deebi'inii sinaayii baraan buqqee mataa gargar baqatamtes warruma yakka kana dalagan abbaa qabsoo godhee badhaasuu goolaba. Oromoo inni qabsoo irra tures, inni jireenya ofiitti tures, inni fayyaalessi kumaatamaan sagalee waa murteessuu hin qabnes hunduu gaaffii bara hedduu gaafataa ture xumura itti godhee guduunfachuudhaa mannaa gaaffii ofii bulbuufoon isaa soorataa ture tokko lamaan lakkaa'ee akka deebisuu fi imaanaa itti laattatee mana ofiitti dacharee taasatee jira. Oromoon boonna awwaalasaa gadi fageessee ofumaan ofiif qote. Ilmaan isaa iccitii dhoksaa fi shira walxaxaa kanaa arguun butamuu warraaqsichaa hubatuun daandii kana sirrii akeekametti akka deebi'uuf tattaaffii godhanii fi cichoominaan dura dhaabbatanillee diina waliin itti duuli irratti olole amaari osoo iccitii keessoo dhugaa jiruu hin hubatiin guyyaa darbee wal nama taajjibsiisuu jiru jechoota hin dabarreen arrabaa waraanee mateera. Yeroo burjaajii hamtuu akkasii sana keessa kan saba Oromoo irraa waraana bilisummaa Oromoo mudates gochaadhuma akkasii kana ture. Abiyyi Ahmedii fi Lammaa Magarsaa yeroo gateettii saba Oromoo irra dhaabbatanii habashootatti hudduu gatachuun diinqa Oromoo keessatti siidaa Ekeraa Minilik dhaabanii fi suufii Itoophiyaa durii ishee harkaa fi harma Oromoo murte nu qabsiisuuf lallaban Oromoon baay'een wadaroon har'attiin fannifamuuf jiru akka mormataatti maramaa jiru osoo ofirratti hin argiin warra kana waliin ta'ee dirqama isaanii ganamaa sana galmaan gahuu irratti guyyaa awwaalasaa dhiyeessuu irratti wallaalummaan ofirratti dalagaa turedha.
Ada uji, jadi no kadang kolfa abi ahlet nubusi Ethiopia to kolfa sana duban ture yero isa egehan yero ifa bahatu namni hedduun ergan galee naaf galee akkuma jedhan gaaffii hukuufi nyaachuurratti argama. Namni kun warra fedhii isaa dhokataa beekanii isa dura dhaabbatanii mitii fi warruma oolmaa guddaa isaaf oole bakka amma jiru kanatti taphatuuf saba jaboo kadhatee qabsoo saba kanaa sharafuun dantaa sabaa caalaa dantaa gara nugutummaa torbaffaa ilmaa Itoophiyaa ta'uu haatisaa ittiin abjuu isaa dhugoomsuuf warra Oromoo riqicha isaaf taasisan agaamee garagalchanii fi garagalchaa turaniifuu nama hiru akka hin taane har'a ifatti mul'atee jira. Kanaaf ammoo ajjechaan Artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatee fi hidhaan obbo Baqqalaa Garbaaf obbo Jawaar Mohaammed fudhate ragaa guddaadha. Kun gochaa sabboonummaa Oromoo fi biyya Oromiyaa balleessuuf qaroo Oromoo kaayyoo isaa obbolaa kana dura dhaabbatan hundaan dhabamsiisuuf karoorfame. Haacaaluu Hundeessaa artistii karoora ishee wajjinee Oromummaa akkaataa itti balleessanii fi galma gahiin isaa akkaataa itti raawwatamu mul'inamee nama hoolaa walajoo qalma aarsaa ta'ee mokkeeffamuun ajjeeffame. Akkaatuma saganteeffamee fi itti qophaa'ameen ajjechaa isaas dhaaltuunis miidiyaalee harkaa qabanii fi carraa argame hundaas dhimma bahuun boogichi imimmaannaachaa Haacaaluuf gaddama fakkeeffames lallabame. Biyyi himannaan dafanii quba namatti qabuu waraana bilisummaa Oromoo irraa kaasee adda bilisummaa Oromoo mootummaa naannoo Tigraay hanga biyya Masriitti ajjechaa walta'insaan qindeeffamuu isaa uummanni hanga gurri dhukkubutti dhibbeen itti dhaanamee ulullee itti afuufame. Dhaadannoon nafxanyootaa Haacaaluun Minilikiin akkasiin qeeqee Finfinnee keessa hin jiraatu torbee tokko keessatti gatii harka saalaannaa fi jedhanii akkuma jedhanitti torban tokko keessatti Haacaaluun galaafatames osoo hin dubbatamiin irra dibamuun bira darban. Haacaaluun fayyaasaa miti reeffi isaatuu Finfinnee keessa hin jiraatu jedhamee dhiirri gaafa xiiqii kun gaggeessaa kabajaa saba wareegamee fi biraa dhabee akkuma warri isa galaafatee gatan. Kanaan gahatee dhoksaan inni keessoo Oromoo saba hooggansaan hongaa'e uummata nama ilaalee jala deemuu fi gara ilaalee adeemu hin beekne gochuun uummata laafaa of ittisuu hin dandeenye taasisanii bara baraan bituu fi shirri diinqatti guduunfamaa ture diidan gabbahee wal hiikuu eegale. Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo abdii rakkaasaa fi qondaalota dhaabichaa garii kanaan dura ukkaanfaman irratti dabalataan hoogganoonnii fi qondaalonni hedduun jumlaan funaanamanii hidhamuunis gochaatuma itti shira kana duubaan jiru sirnaa tirsuu ragaa sabirooti. Dallansuu fi aariin ajjechaa Haacaaluu Hundeessaatiin eegamee saba gaddataan ibsachuuf mormiin daandiitti bahes rasaasaan akaawanii akkuma bara TPLF waliin ta'anii ture ilmaan Oromootti qoosaa turanii sana ammas kashaalabboota qabeenya mootummaa balleessan irratti tarkaanfii fudhatame jedhanii itti baasanis ragaalee hedduu tarreeffamuu malan kanneen walitti ibsamanii wal fakkaatan hedduu keessaa isa tokko. Himannaa nama ajaa'ibu akka walitti dhufni ajjechaa waxabajjii bara darbee wal fakkaatu aangawoota mootummaa irratti raawwachuu yaalanii fashale jedhamuun kan himataman obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammed yakka hin dalagneen to'atamuun ammoo ittee iccitii shira kanaa keessaa tokko ta'uun waan shakkisiisaa miti. Sabni Oromoo ciniinsuu roorroo hamaa keessatti ibdaa du'aa fi jireenya gidduutti Harrifaa bulbuu isa alanfatuuf afaan itti ban waliin wal'aansoo isa dhumaa wal qabaa jiru. Gartuu nafxanyootaa hafuura ekeraa Minilikiin durfamu Abiy Ahmediin gogaa sooftuu Oromoon qatee of dura qabee saboota hundaan bakka tokkotti shafaquun Itoophiyaa harkaa fi harma namarraa fudhu kaleessaa ijaaruuf sirtiru ammoo wal'aansoo kana injifannoon goolamuuf sabaaf gara jabinaa olaanaan ajjeesaa jira. Waan kana ta'eefuu waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo tiktuu fi galmaan ga'u diinaan kokkee wal qabee jiru qabsoo sabaa sharafamu calleessaan ilaaluu irra falmaa qabsoo hidhannoo itti jiru cinaatti dabalataan saba isaa mirga isaaf qabsoo gaggeessaa jiru kallattii kennuu fi qajeelchuun dirqama yeroon gaafatu ta'uu waan itti amanameef
haala yeroo ammaa adeemsa ilaalchisuun ibsa kana baasuu murteesseera. Gaaffiin Oromoo hanga ammaa deebii hin argatiin yeroo inni itti deebii argatuu qabu amma jennee amanna. Gaaffiileen keenya haalaan hedduu ta'an ammoo deebii argachuu kan danda'an qabsoo wal bubuusaa gaaffii tokko tokko wal jalaan gaafataa wareegama kaffalluun osoo hin taane aarsaa iditaa mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa bilisa taate tolfatuuf kanfalamuun ta'uu ni jira. Kanaafuu warraaqsi diddaa gabrummaa amma adeemaa jiru osoo addaan hin jenne itti fufuun dirqama ta'a. Kana galmaan ga'uuf ammoo Oromoon bakka jiruu ka'ee falmii tooftaa fi tartiimoon utubamee warraaqsa isaa balbalchuun naannoo ofii bilisa baasuu eegaluu qaba. Haala kanaanis tokko Finfinneen boorsa dhokannaa diinni keessa maalleffatu waan taateef uummanni Oromoo xiyyeeffannoo isaa handhuura Oromiyaa Finfinnee taasisuun karra gara Finfinneetti deemsisan hundaa cufee diina isaa hagabsuu fi adabuu qaba. Oromoonni Finfinnee keessaa hatattamaan haala kana jalaa miliquun gara naannoo firaa fi maatii baadiyyaa irraa qabaniitti deemu akkasumas Oromoon naannawa Finfinnee jirtanis warra kana ofitti fudhachuun wal tumsuun waliin sochii qabsoo qindeeffachuu irratti hojjetan. Lama haala sochii akkasii keessatti uummata karaa nagaan gaaffii ofii dhiyeeffatu irratti mootummaan abbaa irree deebii dhukaasaa kennu akka tilmaamuu irratti. Yoo kun ta'e ammoo uummanni waan qabu hundaan of ittisuuf mirga qaba. Yeroo akkasii balaa isin mudachuu maluu fi uummanni gaafatama waan hin qabaanneef dippiloomaatonnii fi lammiileen biyyoota alaa Itoophiyaa keessa addatti ammoo Oromiyaa keessa jiraatan sochii kamuu godhuu dhiisuun mana ofii keessa turuun gorfama. Sadii uummanni Oromoo Finfinnee irraa fagoo jiru waan qabu hundaan daandiitti bahee daandii ollaa isaa keessa darbu hundaa cufuun sochii diinaa ofirraa hanqisuu irra darbee naannoo jiru hundaa irratti caasaa bulchiinsa abbaa irree dhiibuun caasaa bulchiinsa uummataa akkasumas hiriirfachuu eegaluu qaba. Afur humni qaama mootummaa abbaa irree hidhatee jiru kamuu qawwee isaa gara uummata harka duwwaatti garagalchee akka dhukaasuuf ajaja yakka bulchitoonni abbootii irreetti dabarsan diduun uummata ofii waliin dhaabbachuun afaan qawwee isaa gara warra qajeelfama yakka akkasii dabarsaniif garagalchuu qaba. Keessattuu ilmaan Oromoo saba keessaa dhalatanitti dhukaasuun bifa kamiinuu fudhatama kan hin qabne seenaa badaa jireenya keessan keessatti mallattoo godaannisa hamaa hin haqamneedha. Waan ta'eef uummata keessan cinaa dhaabbachuu yookaan meeshaa keessan uummata keessan dhuunfachiisuun seenaa boonsaa dirqama Oromummaan sinirraa ta'eef dalaguu qabdan. 5. Uummanni Oromoo biyya alaa jiraatan gumaanni qabsoo EPRDF EPNFtiin dhuunfamu hiikuu keessatti kana dura taasiftan guddaa yoo ta'u gartuudhuma EPRDF OPDO aangoo siyaasaa qabsiisuun uummata bilisummaa wareegame firii wareegama isaa harkaa baasuuf hojjaajiin isin fuuntanis bu'aa buuftanii olitti kasaaraa guddaa saba mudatu yoo jedhamee kan wal nama falmisiisume. Akkuma yeroo duraanii waanuma hin danda'ame jedhaan qabsoo sabaa deebisanii qabsiisu uummata bilisummaa wareegame firii wareegama isaa kan darbe hin darbatan ammoo kan darraafaa jabeeffatan. Kanaaf iddaan amma itti jirtan cimee itti fufuu qaba. 6. Bulchiinsi abbaa irree Itoophiyaa quunnamtii hawaasummaa hundaayyuu intarneet, raadiyoo, televezyiinii cufuun odeeffannoo walabaa uummata hambisuun odeeffannoo gama isaan darbu qofaan uummata afaan faajjiin qoqqoodee dhibuuf murtiifannaa ijibbaataa godhaa jira. Kana irra aanuun uummanni keenya odeeffannoo barbaachisu akka argatu gochuuf Oromoon biyya alaa jirtanii fi Oromoonni biyya keessaa dandeettii fi mala waa kalaquu qabdan hundaan dhimma bahuu gahee guddaa qabdan jennee amanna. Makaanizmii adda addaa uumuun quunnamtii itti fufiinsa qabuu fi odeeffannoo hawaasa biraan gahuu akkasumas maddeen odeeffannoo kana dura jiran akka hin cufamne waan dandeessan hundaan dura dhaabbachuun utubuu qabdan. Oduun sobaa isimmoo adee madda odeeffannoo dhugaa uummataa ugguruu hin qabu. 4. Uummanni Oromoo keessaa fi alaa wal tumsuun Center of Command tokko bu'uureessuun ajaja kallattii tokkoon darbuun akka taasifamu koree qindeessaa fi qajeelchaa warraaqsa galaana uummataa gaggeessuun hordoffii guyyaa guyyaa qaama to'atuu fi qajeelchu
dirqama qabu tolchuu akkaataa itti fincilli biyya keessaa alaa walii qindaa'ee adeemu irratti qajeelfama waan ta'e dabarsuu gartuu danda'us utubuu qabdan. Saddeet walumaa gala hanga bilisummaan Oromoo mirkanaa'utti haalli kamuu qabsoo irraa nu dhaabu jiraatuu hin qabu. Our demand is nothing less than independence, no compromise, no retreat, no surrender. Injifannoon uummata Oromoo bilisummaan saba cunqurfamaa hundaaf. Hayyee dhaggeeffattoota keenya kanadha fakkaata ture. Amma ibsi kennamu xumurameera. Waan jettan yoo jiraatan miidiyaaleen akkuma Ovo koya detani malkanchi sandadabe Agayi yada gotang agingil jama fodite Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo karaa ajajaa zoonii lixaa Jaalmarroo Dirribaatiin kenname ture kan isiniif dhageessisne. Egaa ibsi kun guyyaa irraa akkasitti qindaa'ee miidiyaaleen Oromoo al tokkoon ibsa kana uummata Oromoon ga'uun isaanii gara fuulduraas itti fufuu qaba kan jedhu immoo yaada qophii keenyaati. Sagantaa kana wajjin kan ture Raajii Guddataa ogeessa keenyatti teeknikaa istiidiyoo irraa Nuree Sabaasnu wajjin ture. Qophii gara biraan haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa guddisnee isin galateeffaa. Dhaabbatee gaddabarsan yoo deessee gootaa da'i Yoo deessee gootaaf da'i ittisa biyyaaf dhaabbatu ittisa lammiin Saatuu qajeelfama ajaja waliigalaa laatee egaa alaaf keessaa wal dhageenye miidiyaan hammi jiru walitti qabamnee kunoo sagalee kana isiniin geenyerraa fuulduraattis kallattii qabsoo kanaa. Hidhannoo mudhii guutenga kilaashii rarraabate Diina saatar kalaatenga maqaa gootaa balleessa Gaattirraan si laallatu tachumaan gogeeffadhe Dabeessa faana loringi dabeessi si laallalu Sitti dhiise baqata Itidi sepakata gai Ijoolleen harkalaatenge mageessaan lammiiko Isheen kan gantuu taatenge isheen kan maltuu taatenge kanoo miseensa taate Woboon diina bobeessan kanoo manaatti odeessa Woboon diina bobeessa kanoo manaatti odeessa Mati betti gadeni tenna gocho janani tenna gota wamani yero gota wamani Yamuken bala kuzae gotako oboko maltu jibbare Yamuken bala kuzae gotako oboko maltu jibbare Yamuken bala kuzae golicha ideko maltu jibbare Yamuken bala kuzae gotako oboko maltu jibbare Yamuken bala kuzae bilisumma boja maltu jibbare Yamuken bala kuzae gotako oboko maltu jibbare Yamuken bala kuzae maroko Gotako maltu jibbare Yamuken bala kuzae gotako oboko maltu jibbare Yamuken bala kuzae oboko maltu jibbare Akada maltu jibbare Gotako maltu jibbare Yamuken bala kuzae oboko maltu jibbare Dosa maltu jibbare Gotako maltu jibbare Yamuken bala kuzae oboko maltu jibbare Gobasko maltu jibbare Gotako maltu jibbare Yamuken bala kuzae gotako oboko maltu jibbare Yamuken bala kuzae gotako oboko maltu jibbare Yamuken bala kuzae oboko maltu jibbare Kaniko maltu jibbare Gotako maltu jibbare Yamuken bala kuzae oboko maltu jibbare Mosisa maltu jibbare Gotako maltu jibbare Yamuken bala kuzae oboko maltu jibbare Waraka maltu jibbare Gotako maltu jibbare Yamuken
jibbaare.